hordoftoonni chaanaalii Daree Show nagaan kiyya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Viidiyoo koo guyyaa har'aa keessatti qophii kana beektuu laataa kutaa lammaffaa qabadhee dhufeen jira. Qophiin kana beektuu koo laataa guyyaa har'aa maal fidee dhufe laata? Maaliinis wal nu barsiisuuf jedha laata? Viidiyicha hamma dhumaatti daawwachuudhaan deebii isaa argachuu ni dandeessu. Qophii kana beektuu koo laataa guyyaa har'aa keessatti odaalee Oromoo 5 godinoota isaanitti argamanii fi akkasumas aanaalee isaan keessatti argaman qabadhee dhufeen jira. Isa dura garuu chaanaalii Daree Show haaraa kan taatan yookiin maatii chaanaalii Daree Show ta'anii kan jirtan ammuma kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii Daree Show ta'uu ni dandeessu. Subscribe gootanii viidiyoo ni gadhiisu waan ilaaltaniif galanni isiniif qabu guddaadha. Tole egaa qophii kana beektuu koo laataa kutaa lammaffaa guyyaa har'aatti yeroo deebinu guyyaa har'aa kana odaalee Oromoo 5 godinoota isaanitti argamanii akkasumas aanaalee isaan keessatti argaman qabadhee dhufeen jira. Tokkoffaa irratti odaa roobaa argan. Odaa roobaa kibba Oromiyaa godina Baalee aanaa Gadiitti argama. Lammaffaa irratti odaa Nabee argan. Odaan Nabee godina Shawaa Bahaa aanaa Qaalitti argama. Sadaffaa irratti odaa Bisiliin argan. Odaan Bisil dhiha Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti argama. Arfaffaa irratti odaa Bulluqiin argan. Odaan Bulluqaa immoo dhiha Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti argama. Shanaffaaf inni dhumaa odaa Bultuum jedhama. Odaan Bultuum baha Oromiyaa godina Harargee dhihaa aanaa odaa Bultuumitti argama. Egaa qophiin kana beektuu koo laataa kutaa lammaffaa guyyaa har'aaf ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kanan gammaadudha. Qophicharraa waa akka baratan abdii guddaa qaba. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaltanii waan deeggartaniif galanni koo guddaadha. Ammas irra deebi'ee chaanaalii Daree Show haaraa kan taatan yookiin maatii chaanaalii Daree Show kan hin taane ammuma kana subscribe gochuudhaan viidiyoon yeroo yerootti mata dureewwan garaagaraa irratti bohaarsoo, bashannansiisoo, barsiisoo fi kan kana fakkaatan irratti qopheessee dhiyeessu hordofuu ni dandeessu. Qophii koo xumureera. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti ciao ciao nagaatti.